timira nyaachuun faayidaa maalii qaba? Timirri wayita soomana hawaasa muslimaa biratti nyaata ulfinaa fi faayidaa fayyaa olaanaa qabudha. Timirri albuudotaa fi vaayitaaminoota hedduu of keessaa qaba. Timirri qabiyyee soodiyemii, pootaasiyemii, maagneeziyemii, zinkii fi viitaamin B6 kan of keessaa qabudha. Timira nyaachuun faayidaan inni qaama keenyaaf kennu keessaa muraasni: tokko, gogiinsa garaa ittisa. Timirri uumamaan amala waa laaffisuu waan qabuuf nyaanni mar'imaan namaa keessaa akka socho'uuf gargaara. Lama, jabina lafeef. Qabiyyeen timira keessatti argamu jabina lafee fi fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Timirri seeleniyemii, maangaaneez, koopparii fi maagneeziyemii faa waan of keessaa qabuuf guddina lafeetiif akkaan barbaachisaadha. Sadaffaan, dhiibbaa dhiigaa hir'isa. Albuunni maagneeziyemii kun qaama namaatiif faayidaa guddaa qaba. Albuunni kun dhiibbaan dhiigaa akka hin daballe godha. Timirri immoo albuuda maagneeziyemii kanaan waan badhaadhaa ta'eef nama dhiibbaa dhiigaa qabuuf faayidaa guddaa akka qabu qorannoon irra gahamee jira. Afur, alarjii adda addaa ittisa. Timirri qabiyyee saalfarii waan of keessaa qabuuf alarjii ittisuun isaatis olaanaadha. Shan, fayyaa narviitiif. Vaayitaaminoonni timira keessatti argaman narvii fayyaa fi sirrii akka qabaannu nu gargaara. Jaha, fayyaa onneetiif. Hammantaa kolesteroolii fayyaa keenya miidhuu danda'u hir'isuu onneen keenya fayyaa akka ta'u gargaara. Torba, yeroo ulfaa fi da'umsaatiif. Yeroo ulfaa fi da'umsaa nyaata filatamaadha. Timirri fayyummaa daa'ima garaa keessaa fi yeroo da'umsaas dubartiin akka ciniinfattu humna kennaaf. 8, fayyaa sammuu keenyaa ni haaromsa. Qabiyyeen vaayitaamin B6 jedhamu namoonni sammuu fooyya'aa akka qabaatan kan fayyadudha. Kan dubbisnerraa isin biraan geenye.